Harka fuunii ashamaa akkam jirtu hordoftoota madda walaabuutuu hundi keessanuu nageenyi kiyya kan jaalalaa kan gammachuu bakka jirtan maratti simbira ga'u. Egaa hordoftoota xiyyaarras viidiyoo biraatiin walitti deebinee jirra. Hordoftoota xiyyaa barnoota irraa keessatti waan ajaa'ibaa qabadhee isiniif dhiyaadhee jira. Jalqaba irra namoonni chaanal kiyya haaraa dhuftan yoo jiraattan chaanal kiyya subscribe godhaa. Chaanal kiyya subscribe godhuuf YouTube keessan irra search gootu. Eegas booda madda walaabuutuu haala kanaan eegasni beed subscribe jettee diimatee jirtu kanarratti yeroo tokko tuqxu. Eegas booda mallattoo notification gubbaarra akkasuma oolte jettu kanarratti tuqxu. Viidiyoowwan hedduu kanaan dura gadhiise viidiyoos kan jedhu kana keessa galuun asirraa keessa galtanii ilaaluun irraa fayyadamaa isiniin jedha. Yoo isinitti tole immoo hiriyoota keessaniifis like akkasuma immoo share godhuu hin dagatinaa jechuudha. Kallattii mangar barnootichaati yoo dabarru barnoonni irraa waa'ee WhatsApp keenya akkamitti look godhuu dandeenya. Fakkeenyaaf WhatsApp yeroo fayyadamnu namoonni hedduun WhatsApp keenya bilbila nurraa fuudhanii WhatsApp waan namni namaaf barreessinu keessa galanii ilaaluun ni jira jechuudha. So akkamitti WhatsApp kana haala nama ajaa'ibuun bifa kanaan duraarraa akkamitti look godhuu dandeenya kan jedhu qabadhee isiniif dhiyaadhe. Jalqaba irratti aappii WhatsLock kan jedhu kana viidiyoo kana linkii description jala isiniif kaa'a. Linkii kana jala gattu kun daawunlood gootu jechuudha. Aappicha eega daawunlood gootanii open godhee isin garsiisa jechuudha. Jalqaba irra haala kanaan eegasanii baname start kan jedhu kanarratti tuytu gubbaa kanarratti password jechuudha. Password yeroo WhatsApp keessan seentanii isin gaafatu asinirra guutu jechuudha. Fakkeenyaaf 1 2 3 4 jedhee haa guutu. Haala kanaan iddoo lamaan irratti WhatsApp password wal fakkaatu guutuu jechuudha. Fakkeenyaaf iddoo email jedhu kanarratti immoo email keessan galchitu jechuudha. Egaa email galchitanii kaatanii ifama. Haala kanaan email keessan erga galchitanii kaatanii iddoo save jettu kanarratti yeroo tokkoof tuytu. Egas booda iddoo WhatsApp kan jedhu gubbaa kanarratti right achi gootu jechuudha. Egas booda ol harkisuun isa lammaffaa interactive cover kan jedhu kanarratti yeroo tokko tuytu. Egas booda WhatsApp kan jedhu kanarratti tuyna. Egas booda iddoo interactive cover kan jedhu kanarratti tuyna jechuudha. Egaa haala kanaan tuyni kaane okay jennaan iddoo kanarra fakkeenyaaf WhatsApp keessa galee isin garsiisa jechuudha. Amma WhatsApp keessa haala kanaan yeroo gallu kun WhatsApp keenya haala kanaan qulfamee jira jechuudha. Namoonni biraa WhatsApp keenya keessa galanii ilaaluu hin danda'an jechuudha yoo password keenya san beekan malee jechuudha. So haala kanaan waan baay'ee namatti tolu tokkodha. Isa kana banuudhaafis immoo iddoo chaatis iddoo kana qofarratti tuytu. Egaa asirratti tuytanii kaatanii password keessan isin gaafata jechuudha. Asirratti erga tuytanii 1 2 3 4 jedhee password reefitti guutisan haala kanaan naa banama jechuudha. WhatsApp kiyya fakkeenyaaf ammas keessaa bahee itti adeemu haala kanaan qulfama. Egas booda isa kana iddoo yeroo lama tuytu jechuudha. Yeroo sadiitti deebitanii tuytu 1 2 3 4 jettanii egas booda haala kanaan xumurtu irraa fayyadamaa isiniin jedha. Waan wajjin turtaniif galatooma.